naannummaa gosummaa fi sabboonummaa fi biyyummaadhaan namni wal jibbuun ni jirti addunyaa tana gubbarra. Namni gosaan wal jibbuun yookaan wal dhiibuun numa jirti. Ammoo dangarraa dabarte hoggaa harkite dura dhaabbachuu qabda. Ammas namni tokko gosummaa biyya Turkiyaa jirtu yookaan gosummaa biyya Arabaa jirtu dubbachuun namoota Arabaa ka gosummaa san gaggeessaniif ergaa dabarsuudhaaf ta'uu qaba. Gosummaa Somaaliyaa dubbachuudhaaf Somaaliyaa dhaggeeffachuu qabdi. An namni dhaggeeffachuu danda'u nama afaan Oromoo dubbatu. An afaan Oromootiin beeka waan hin ta'eef, an Oromoo waan hin ta'eef. Kanaafuu waan rakkina amantii Islaamaa wajji wal qabatu ka Oromoo keessatti argamuufin dura kannaa jechuudha. Maaliif an Oromoodha kan dhaggeeffatus Oromoo. Akkasuma rakkina gosummaadhaa ka Harargee keessa jirus namni dura dubbachuu qaba anuma jechuudha. Maaliif an Harargeedha. Nama Harargee jechuudha. An Muslimaa ani bakka irraa dubbadhu ajandaa kana hoggaan an irraa dubbadhu ajandaa gosummaa Harargee irraa hoggaan dubbadhu. Ija shari'aa Islaamaatiin wanni kun waan badaa waan ta'eef waan irraa dubbadhu. Wantoota amantiin Islaamaa irraa dhoorkite fokkotaa waan ta'eef irraa dubbadhaa jechuudha. Namoota tokko tokko aarsuu danda'a, dallasisuu danda'a osoo nafayya. Keessattuu namoota Harargee galee gosummaan bakka hunda jirti maaliif Harargee kajoo barbaachisa kajoo. Uummanni akkasii sun akkana fakkaatutti namoota waan qabatamaan waa'ee isaanii fakkeenyaaf hanqinallee yoo itti himte fudhatanii miti. Akka yaada kiyyatti uummanni akkasii sun fakkeenyaaf namoonni yaada akkasii san qaban yoo jireenya isaanii keessatti dogongora agartee itti himtellee warra fudhatu miti. Always wanni isaan fedhan wanni isaanitti hidhata qabu gaaroominaan dubbatamuudha jaalatan jechuudha. Ilmi namaa gaariin dubbatamuu kan jaalanne hin jiru addunyaa kana gubbarra. Ammoo namni nagayaa fi fayyaa qabu beekumsallee qabu tokko yookaan beekumsaaf kabajaa kannu dogongora isaadhaa hadhugaa fudhachuudhaaf ibduu dandeebu. Dogongora isaa hadhugaa fudhachuuf ibduu dandeebu. Akkasi. Dogongora isaa hadhugaa namuu ni beeka. Hanqina isaa hadhugaa namuu ni beeka jechuudha. Hanqina hankee hadhugaadhaa hoggaa agartee irraa deebuu qabda. Fakkeenyaaf nuti uummanni agartee Harargee yookaan baha Oromiyaadhaa qubannu akkanan turre amata kudhan dura walaa zabana wayyaanii akkanan turre walaa zabana jechuun nama amata 40 annama amata 40 wanni dur ture namni gartee ganda magaalaa ifiifaadhaan wal jabeessu magaalaa isaa bakka dhaloota isaa kana amma garuu gosummaan sunillee gosummaa gartee bal'oo gubbaa kanaa miti. Keessatti addaan qoodamte abalu ilma hagana qaba kajaan san gartee ilmaan san tokko qoodamu jira jechuudha ilmaan san. Like ilmi namaa hundi Aadam irraayi Aadam biyya irraayi salaamman qaqaraasisti. Walaakin sanboota rabbiin saba godhee gosa godhee nama hedduudha addaan nu babaasee jira afaan keenyas adda adda godhee kun ayata rabbii dandeettii rabbiiti jechuudha. Akka namni afaan kiyya afaan kana caala jee dhaadatuuf yookaan gosa kiyya gosa kana caala jee dhaadatuuf osoo hin taane akka namitti wal beekuuf ammas mallattoo dandeettii rabbiitirraa jechuudha. Tanaaf jecha uummanni keenya gartee gosummaadhaan maal bu'aa harkatee ka jiru kutaalee 4 dabre keessatti isiniif himee jira. Tokko faayidaa duniyaadhaa hin jiru achi keessa. Lama faayidaan akhiraadhaa hin jirtu maaliif Quraanaa fi sunnaa Nabii sallallahu alaihi wasallam gosummaa dura dhaabbatan. Faayidaan duniyaa ammoo hoggaa dhufte ilmi namaa diina isaadhaa fuudhee irra ni deema miilaan gaccibsee ni qalaamantii isaadhaa ilmi namaa faayidaaf jecha. Kuni fagoo deemuus hin barbaachisu. Amma fakkeenyaaf TikTok sooshaal miidiyaan eegaluuf hin agarree namuma duraan amantii isaa jabeessutu TikTok kanarra fudhatama argachuuf amantii isaa sana miilaan irra deddeema. Kuni amma islaamummaa wanni akkasitti irra deddeemuuf duniyaa barbaada. Giftii leenca maal barbaada. Okay kun. Sammuuda leenca yoo harkate waan inni fedhu san harkate. Innama al-amalu bin-niyyaat. Leenca fedhuudhaaf islaamummaa irra deddeemaa leenca ni harkataa jechuudha. Ammoo gosummaadhaan wali ijaarame kun gosummaan akkana wal qoodee walitti dhaadatu kun gosummaan akkanatti wal dige kun maal faayidaa buusa? Walaa akka gosa isaanitti maal buusan? Walaa akka Harargee akka waliigalaatti maal buusan? Waa takka illee hin buufne jechuudha. Eega gosummaan akkana diigamuu kun dhufe uummanni gartee musliimaa Harargeedhaa
gosummaan diigamuu kun eega dhufe namni wal koomachuu sodaatee jira yeroo hiyya. Fakkeenyaaf shayini tokko dogongora ati shayini kun dogongora jechuun bar ulfaataa ta'ee jira bar yoo xoyxee bar gosateetiif bitin jaa. Like wanni hundinuu karaa gosatti deema jechuudha karaa gosatti deemaa jechuudha. Karaa gosatti deema wanni hundi karaa gosaaf fiiga. Digaltee namni lama wal lolle dura gosa. Digaltee tanaaf jecha waan kana sheekotiin ummata kana keessaa baate ummata kana barsiisaa jirtu afaan isaanii ummanni dhaga'u isaanii irratti haqa ummata kanaaf waan kana addaan baasanii irraa jinniinuun. Liyaannoo wanni kun amantii isaanii balleessee duniyaa isaanii balleessa ummata kana. Amantii isaanii balleessee duniyaa isaaniillee balleessaa jira. Namni dubartoota muslimaadhaa hagartee isaan amantii islaamaatiin haadhaa fi abbaan guddifatan gosummaan dhuftee islaamummaa irraa futee qullaa gayyaasaa jirti. Gosa isaanii bareechisteeti agarsiisuudhaaf jecha qullaa yaate jechuudha. Kaan gosa kana faarsee kaan gosa kana xiqqeessa. Bakka buna wajjin dhuganitti ta'anii gosa kana arrabsan gosa kana xiqqeessan gosa isaanii ni faarsan. Namni dhukkubsatu wal gaafachuu dhiisee jira. Keessattuu biyya Arabaa keessatti. Namni yoo gartee du'ellee yoo dhukkubsatellee ijoolleen gandaata wajjin guddatan gosaan adda adda taate wal gaafachuu dhifte wal awwaaluu dhifte. Magaalaa takka keessatti wajji guddatanii waan kana dhiisan jechuudha. Khawaan kanarraa fayyadamu damiina itti aantuu damiina itti aantuu damiininis itti aantuun isaa takkaa jira gartee gosa kana keessatti paawara qabdu bakka hunda akkasitti takka jirti jedhanii harmallaan takka yaa itti aantuu san damiina itti aantuu isaa waan akkanaa kana jarri kun dhugaa nama kana wali qabanii buusaa jedhanii waan adda addaa nama dura deemuun mataan isaattu riwaardidha badhaasaa bara. Namni bar wanni akkanas sooshaal miidiyaa kanarratti akkanatti gartee beekamuu fedhuuf bar namni if duratti ilaalee si dhagahuu kun bar badhaasa mataa isatti maallaqaa miti namni bar maallaqa qofa isaa badhaasa no beekamuun mataan isaa badhaasa laayikiin badhaasa adeeroo ibsa wadda yoo akkasii miti jette namni maaliif akkana footoo jila sana poostu godha badhaasa akkasa jira laayikii jira libbee keessa jira maashaallah keessa jira kana keessa jira kun badhaasa jechuudha. Badhaasa kana gartee namni badhaasa gosa hedduu jira tokkorraa badhaasa warri harkatee bakka kanatti gartee irraa fayyadamaa jiru damiinaa fi itti aantu isaa. Ammoo ijoolleen gosa sanii ta miskiinaa tun biyya Arabaa jirtu maallaqa baasu ta hijaaba uffattu hijaaba irraa baasu ta islaamummaadhaan namaa wajjin jiraachaa turte yookaan gurbaan namaa wajjin islaamummaadhaan jiraachaa ture obboleeyyan islaamaa akka rabbiin jeetti isin islaama isin gartee amantiin isin islaama isin muslima mu'minni immoo obboleeyyan jee rabbi ragaa beef akkasi jiraataa jiru addaan diiguu sigaltee addaan diiguu islaamummaa isaaniitiin addaan fageessu uummata gosummaan kana fitte jechuudha. Namni gartee gosummaadhaan islaamummaarraa fagaachuu gosummaa hisaabarra dhaadheessee islaamummaaf dantaa dhabuu. Kun hundi mallattoo mul'atee lafa jiru jechuudha. Namni islaamummaadhaaf hin aarre gosa isaatiif gartee kijiba lafaa kaanii itti himan abaluu bar gosa teenyaa miti gosa teenyaa arrabse jee damiinaa fi itti aantuun damiinaa itti himan. Khalaas amanee fudhatee aaree dallanee gosa biraa arrabsee lubbuu isaa kan nuuf qophii ta'a jechuudha. Hangas takka gartee namni kun amantii isaarraa fagaatee jechuudha. Islaamummaa irraa fagaatee wanni namaan qaban rabbi sodaadhuu ka ture rabbi sodaadhuu nama qabuu dadhabde jechuudha. Aboo rabbi sodaadhuu tokko hin dhagahu gosa isaa damiinaa fi qaalitti harmallaa sun qofa dhagaa. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Gartee ummata dhiiraa bakka meeqa gaati jettu biyya tana jaaraati jettu gaara kana baadhataati jettu harmallaa jala deemaan sin jaa bara adeeroo kiyya. Look ولك أبدي بربو ولك أبدي بر المان أديرو يكتب ولك أبدي بر نعوذ بالله كيف ما نمني أكبت تقرتي نمني جرا كنا خفيفو جارساو جيراجو تدب بولتي سدي أفر كذا تبات تتكاس ترتو كنا يفتي في الرئيس هم دولة تيسي المان أديراجو نمني أكبت ترجل ديم هي قابو أمنا خيني ساعة ما كانت علمائي جل ديمو را دمينا في اتهانتو دمينا جل ديمو فلا دي راجو اتهانتو دمينا في دمين تتي
اتهانتو إثين اتهانتو إني دمينا يسي أمتا خنا قوسان أكيد أدان تراني جولي مسلمة جولي أمنتي قبض جولي قرآن الرتي قرتي على فبان قد فتي مدرسة ترقتي قد فتي تچنكين جيرينيا بيير بافت جيرينيا دنيا إفراجي جيرا ور بيير به أمني دمينا في دمينتي خهوجي هجتو هنفين خدلقتي جراتشو هنفين إركتما في متنتما في خراج بابا مالك أركتي تجار ورفه ور مسكينا خنا قصان جاري والفتشيسي مالك الرجل جرايتو أمني خون وان كان هنگا قرتي الراهنگا بابنتي ربين خبجا قسمة خيستي نمتو كوفي إن كانوا أمة مسلمة خقسمة جبيفتي إسلام ما يسال عفستي قف خفايتو ني خفا لفاقونا فرمان نساء إسلام ما يسال ديبو بكا حتى ترجعوا إلى دينكم دين ما يسال ديبو بكا إيه دين ما يسال ديبو نمني دين يسال توقع ديبو ربي نسول خبجاي تقول ورقاي تقول هاي انت لما قرتي نمدرا كانت خاتي المان اديرا ولك ومني دنستفتنا اما بكينيا انبر نمني اوني كم فقبو يثي تنفوران جابرا هاي جينا اكمي نمنسون يو خاديوس اكمي ادن برو الفضل انت لو اديرا يعني تغستون دي ولك فكينيا ومن هنغريني ثاني امته دبرتوت تتبچو جارتو فار اداني غن دلادي راجان وان بدي وجني دلغن نديسن كبيراه كيسن تنس وان بدي وجي دلغن غوسما إذا